tola sanaan amananii fayyu. Kanaaf har'a warri Yesuus Kiristoositti amantan fayyitaniittu. Qajeeloodhas. Fuula Waaqa irratti qulqulluudhas. Cubbuu kamuu yoo qabaatte cubbuu keef jedhee du'e waan ta'eef dhiiga isaanii qulqulleessuuf amanamaadha waan ta'eef ati fayyiteetta. Fayyinni kee bara bara ganaa waan eegamu hin jiru. Ganaa waan hedduun qabdu. Waan nama gadhiisu bara kana keessa namni waldaa keessa taa'ee fayyiteettaa jedhame Waaqa beeka jedha. Mootummaa Waaqa godhattaa jedhame Waaqa beeka jedha. Hin beeku akka gale fayyinni keenya hin galle waan ta'eef nu burjaajessan waan baay'eedhaan. Iyyasuus gatiin isii kaffaleen fayyiteetta obboleettii koo. Du'i bara baraas irratti aangoon qabu. Sodaachaan jedhatin mootummaa Waaqayyootti galmoofteetta. Yesuus akka jedhe nama gara koo dhufe ani gadi baasee hin gatu. Namni natti amanu gara du'aati gara jireenyaa dhufe malee gara firdii hin dhaqu jedhee caafamee jira. Fayyuteetta Yesuusitti amanuudhaan. Fayyina keenya kana wallaaluudhaan yeroo baay'ee rakkan. Qorintoos irraa boqonnaa 5:21 irraa maal jedhaa? Waaqayyo sababii keenyaaf cubbamaa isa godhe jedha. Meetii yaadi kana. Sababii keef sababa koof Yesuusin cubbamaa godhe. Amaariffi isaa immoo cubbuu godhe jedha. Yesuusin cubbuma godhe aarii isaatti ba'e Waaqayyo. Aarii addunyaarraa qabu, gadda addunyaarraa qabu, dheekkamsa addunyaarraa qabu hundumaa Yesuus irratti fixe. Dheekkamsa addunyaarraa anaaf sirraa qabu Yesuus irratti xumuroo isaarraan kan ka'e anaaf siif balbala araaraa qaba. Anaaf siif karaan fayyinaa argame. Har'a sittan hima fayyuun kee, har'a sittan hima fayyinni kee bara baraa Yesuus. Fayyuun kan jiru ayyaanaan malee seeraan miti. Namni amantiidhaan Yesuus Kiristoositti amanee ayyaanaan fayya. Ayyaana jechuun tola Waaqayyoo dhala namaaf kan kenne jechuudha. Kennaa tolaa jechuudha. Ibroota boqonnaa 10 takkeedha. Al tokko aarsaa ta'uudhaan bara baraan mirga Waaqayyoo taa'edha. Fayyinni keenya al takkaa hojjetamee xumurame. Jireenyi humti isaa fayyina nu fayyinu yookaan jireenyi nu fayyinu jireenya bara baraati. Kan guyyaa guyyaa miti. Bara baraan al tokko nu fayyise. Bara baraan namni gaafa Yesuus Kiristoositti amanee ka'e yeroo Yesuus Kiristoositti amanee ka'e firdii du'aa jalaa ba'eera. Battala lissu ijaa Yesuus Kiristoositti amanee ka'e du'i bara baraarraa ka'eera. Battala Yesuus Kiristoositti amantee kaatee obboleessa koo obboleettii koo maqaan kee galmee bara baraarra jira. Fayyinni bara baraa mana keessa jira. Fayyina bara baraa nama sii kenna miti. Fayyina bara baraa soomte sagaddee argatta miti. Fayyina bara baraa jiraattee argatta miti. Fayyina bara baraa Yesuusitti amanuudhaan argatta. Si'a tokko amma nan arga bara